Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu jirra. Nageenyi koo kan isinirratti haa baay'atu jecha. Har'allee waa'ee haala jireenya irratti maaltu akka deemuu qabu yeroodhaan kan wal qabatu ilaalla. Yeroodhaan kan wal qabatu kan jiru fakkeenyaaf amma yeroon qaalii taatee jirti jechaadha. Sirriitti qaalii taatee jirti. Yeroon widdii taatee jirti. Dhugaa sa'aatiin takkittiin taateenii akka dabarsinu sa'aatiin hin barbaachifne jira. Keessattuu namoonni biyya alaa jirtan warri tattaafataa jirtan warreen hojjetaa jirtan jechuudha. Sa'aatiin takkittiin baay'ee warqii taatee jirti yeroo ammaa. Maal jechuu barbaadeeti isuma gabaabaa. Kuni warra shamarraniitiif jechuudha baay'inaan shamarran achi bal'isanii yaadanii bal'iftanii yaaduu qabaatuu qabdan jechuudha sa'aatii kanarraa. Innis maal inni yoo jettan fakkeenyaaf nuti dubartoonni jechuudha garaa laafna dhugaan isiniin jedha suuqillee adeemnu waan wayii yoo argine bakka waan nutti bareedu wayii yoo argine osoo hin bitin bira hin tarru jechuudha. Qalbii mateen nama hundaati kun anuu isiniin jedha malee garuu anis akkasuma jechuudha. Garuu wanni kun immoo nutti baratamuu hin qabu dhiisuu qabna dhiisuudha danda'uudha qabna jechuudha. Maaliif yeroo keenya qisaasessuu hom tokko bu'aa nuuf hin qabu jechuudha. Maal seeta wantiin jechuu barbaadillee fakkeenyaaf amma misaalee kiyyuman isinirraa himaa jechuudha. Ani amma biyya galuudhaaf jedhee jalqaba ganaa ka waggaan tokkoon hafu birrii baay'ee baasee jira jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaadhaan bituuf wantoota amma uffata mucaa kiyyaaf jedhaa, uffata maatii kiyyaaf jedhaa, uffata ofii kiyyaaf jedhaa, uffata kaleef jedhaa, uffata ollaa kiyyaaf jedhaa waanuma hin taane bituudhaaf maallaqa qisaasessee jechuudha biyyaans. Fakkeenyaaf isuma salphaatti ilaallu kun immoo ana bichaa miti manuma hunda jiranii beekamu manuma hunda yoo ta'an shamarran shaanxaa guutanii shaanxaa lama shaanxaa sadii jira I think kana sirriitti beeknaa jechuudha. Waanuma hundaanuu haa ta'u yeroo ofii qisaasessuu fi maallaqa ofii qisaasessuun kara fuulduraatti nama miidha. Mee innis keessa kam yoo jennee ilaalle tokkoffaa yeroo ofii qisaasessuun hojii dhiisanii kan hojjetan sanyaatudha. Keessattuu yeroo carraa biyya alaa jiraannu carraa itti hojjannee guyyaan itti argannu qabnu dhiisnee yeroo keenya qisaasessinee taa'uudha. Inni biraan mootuu irra caalan jechuudha kan yeroo keenya qisaasessinee maallaqa keenyallee qisaasessaa jirru. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf haa jennu biyya galuu heddaa jennu waggaa tokkoon booda jechuudha yookiin waggaa lamaan booda garuu uffata kabittuu ganaa waggaan 4 yoo si'aaf uffata bituu jalqabdaa jechuudha. Maalleen uffanni kun ittiin bittu deemee haga gaafa galtuutti gara riyaala 10,000 gara riyaala 20,000 illee dhaquu danda'a. Dhugaan isin hin jedha. Wanni xiqqoon birrii 10,000 20 bittan kun waan isin hin miineef seetan waan xiqqishuu isinitti fakkaata yeroo bittan garuu mee sirriitti irra gattaa yaada. Mee waan biraatu dhiisati kaardima maatiidhaaf bilbiluun guuttan guyyaa guyyaan mee paakeettii wayii yookiin sanduuqa yookiin kaartoonii wayii godhadhaatii mee achi keessa kaan argitani haginni baay'atu jechuudha. Kanaaf jecha amma kan hambisuuf nu maal godhuu qabna isinitti fakkaate. Fakkeenyaaf gaafa galu keessattuu ijoolleen mana xalabaa jirtan jechuudha kana jechuun mana koontiraataa hojjetaa jirtan kuni sirriitti isin fayyada isuma dhugaan isiniin jedha. Maaliif waan namiidhee arge tokko kun waan sirriitti namiidhee na seenessa jechuun eegasii na seenessa sirriitti jechuudha isuma dhugaa isinii himaa jira. Amma fakkeenyaaf galuu heddaa yoo jenne waggaa tokkoon booda galuu heddaa yoo jenne uffata bituu hin qabdu haguma waggaa tokkooti yoo jechuudha. Gaaf ji'ni 2 ji'ni 3 si hafe qofa bituu qabda. Maaliif jennaan makiinaan biyya kanatti bashbashii taaksii takkaayyoo baatee guyyama tokkotti gara suuqii 2-3 seentee hajaa tantee fixattee dhufuu dandeetta. Inni tokkoffaa maallaqa keetillee qusattee inni lammaffaa asitti fakkeenyaaf ammamee uffata wayii bituudhaaf yookiin ganaa ka waggaan tokko si'aaf waggaan 2 si'aaf jaluma jalaa osoo bittuu birrii 200 300 170 50 10 osuma jedhuun maallaqni kun deemee gara birrii 5,000 ta'a jechuudha. Garuu maallaqa san ka akkatti hagammaa uffata keetten waa wayii osoo biyya bittee baadiyyaa irraa tume jechuudha. Baadiyyaa irraa kaanu baadiyyaa irraa lafa takka osoo fudhattee lafa qonnaa jechuudha. Obboleessa keetitti osoo kennite yookiin nama ollaa keetitti rakkatatti baay'eetu jira jechuudha. Lafa wantoota adda addaa lafa fudhachuudhaan lafa qonnaa ta'uu danda'a. Wantoota biraa jechuudha. Meeshaawwan waan akka suuqii ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf
uffata waanuman taaniin bilbila adda addaa kan itti fayyadamtee bilbila sanirraa bu'aa hin arganne jechuudha. Garuu maallaqa kan kee asitti itti baaftee maallaqa uffata illee fakkeenyaaf amma uffata bittee uffatuma san keettaa jechuudha. Uffanni sun waggaa tokko waggaa lama ji'a sadii ji'a afur ta'a jechuudha. Kuni gadi aanaa isin himaa jira. Ka waggaa 5 waggaa 10 illee teessisu jira uffata bitee jechuudha. Maallaqa guddaan of bira kaa'ee jechuudha. Maal sii godha maallaqni ati hojjettu kun yoo maallaqa siin fidin maal bu'aa qaba jechuudha. Takka bu'aa hin qabu. Gadi aantiin isiniin jedha. Gadi aantii jechuudha. Lafa qonnaa jechuudha. Baadiyyaa keessatti lafa qonnaa fuutanii fira keessanitti yoo kennitan nama beeytanitti yoo kennitan bu'aadha jechuudha. Tokkoffaan namni sunu namni maallaqa hin qabne lafa fudhatee lafa qotatuu hin dandeenye sunu nama sanuu gargaartanii jechuudha. Inni lammataan immoo obboleessa kan keessa yoo ta'e fira keessa yoo ta'e nama san gargaartanii jechuudha. Kaachirraa waaga tokko biyyaansi isinillee parsantii wayii keessaa argattanii jechuudha. Maallaqni keessan kun qaama isin biyya arabaatitti hojjetaa jirtan hojjetee dirqama innu haga isin ji'a maallaqa asitti fiddan biyaansi parsantii wayii irraa fiduu qaba jechuudha. Maallaqa maaliif jennaan nama biyya arabaa hojjeteetiniin kan miliyaarara ta'e hin argine jechuudha. Nama biyya arabaa hojjeteetiniin ka fooqii ijaaree hin argine jechuudha. Parsantii muraasa keessa namoonni milkaanii jechuudha. Maaliif birriin biyya arabaa harkuma gara afaanii jechuudha. Isin hojjetuu hin dhiifne isin hojjettanii maallaqa fiduu hin dhiifne ofii garuu jijjiiramtanii jijjiira isaan isinii fidan hin argine jechuudha. Namoota baay'ee irratti mul'ata jechuudha. Garuu haala siistama itti fayyadama maallaqaati jechuudha. Maallaqni ji'aan hojjedheetiin fidu kun gara biyya deemee dirqama inni illee maallaqa fiduu qaba jettaniidha yaaduu qabdu jechuudha. Inni biraan mootuu kasirratti isin barbaachisu jechuudha. Namni yeroo waan amantaan maallaqa 500,000 600,000 700 hojjete asii galee makiinaa bitaa jechuudha. Fiigee makiinaan sun yoo tabalashe immoo garaajii seenaa achii booda makiinaa san baasuudhaaf baasii baay'ee gaafataa jechuudha. So kanaaf jecha namni waan wayii godhuuf karaa fuulduraatti bal'isee yaaduudha qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma namichi kun makiinaa bitee makiinaan isaa garaajii seenee mana hin qabu mana kira kafalaa meelaali waa lama dhabee jechuudha. Garuu mana lafa bitanii jalqaba jechuudha. Ka ilma namaa barbaachisu namuu kamiyyuu lafa yoo bittee irratti ijaaruudha. Eega irratti ijaartee booda mara jireenyaa uummattee jirta. Osoo keessa illee teettee boottee namni isin arguu jechuudha. Mana yoo qabaatte dhugaan isin jedha manni baay'ee barbaachisaadha. Mana san eega ijaartee kilaasii tokko irraa ofii sheer godhattee kaan immoo kiraa kennatuu dandeetta jechuudha. Haaluma salphaan kun immoo irra caalaa shamarraniif fayyada jechuudha. Maaliif shamarran keenya yeroo ammaa jechuudha waanuma taanitti waanuma geexii waanuma taanitti yeroo ofillee qisaasessaa maallaqa ofillee qisaasessaa jira jechuudha. Namni immootu ani amma yoon akkana isiniin jedhu kasubaa isinitti fakkaata meebii namoonni tokko amantanii jechuudha. Garuu kun waan dhugaati. Ani muudannoo mataa kiyyan qunname ofii kiyyan qunname yeroo baay'ee hojjedhee garuu waan tokko osoo irraa hin argatin waan hafiif jecha wanni narra gahe kun wanni na barsiisu kun immoo nama biraatillee haga tokko namni lama namni sadii yoo waan an jedhu kana hojiirra oolchan anaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Maaliif namoota kana gargaareen jira jechuudha. Haga tokko dhugaan isiniin jedha. Namni har'a isin jaalatu, namni har'a isin jala fiigu gaafa biyya galtanii isin maallaqa hin qabne deemasii isiniin jedhu jechuudha. Kanaaf jecha yaa obboleewwan kiyyaa, yaa obboleessa kiyyaa, yaa obboleettii kiyyaa jechuudha. Namoonni hojjettaniitiin fidaa jirtan, namoonni hojjettaniitiin dadhabaa jirtan, shinti beetii arabaa dhiixanii jechuudha. Tuffatamtanii namaa gadi taatanii hojjettanii maallaqa fidaa jirtan keessattuu jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa hundi keessanuu hojii hojjennu ni beena jechuudha. Hundi keenya jechuudha. Kanaaf hojiin hin tuffatamu garuu hojii hin tuffannu garuu akkaataa itti hojjenneetiin hin finnu nuti beekaa jechuudha. Hirriba dhabnee boqonnaa dhabnee kanaaf jecha waan itti baafnu fi fuulduran keenya maal akka ta'e waan biraa dhiisaa amma bilbiluma gurguddaa kana bilbila ol kaanii ka 5,000 3,000 bituu jechuudha. Maali garuu bilbila kanarra maal argataa jira? Faayidaan isaa maal naaf kennaa jira? Har'a 5,000 bilbila kana bitte gara biyyaa ergitee mootummaa wayii ittiin daldaluudha qabdaa jechuudha. Maallaquma bichaa hojjettee walirra kaa'uu bichaa miti. Biyaans gara maatii ergitee yoo gara fuulduraatti maallaqa kiyyan argadhu jettee yoo sodaatte ka waggaa tokko ka waggaa lama walitti qabattee deemtee lafa bittee deebite akkasii hojjetuu si wayyaa jechuudha. Obboleettii tiyya akkanuma yeroo keetii fi umrii kee hin qisaasasin jechuudha. Biyya arabaateetti kaachirraa fi mootuu rabbi isin haa qarqaaru. Dhugaan isin jedha jiruun baay'ee ulfaattuudha. Jiruun baay'ee qaala'insa jirti. Inni biraan mootuu namoonni yeroo baay'ee jechuudha maallaqa isaanii ka qisaasessan maallaqa isaanii ka fixan jechuudha. Biyyaa wanni baaneef hojjetuu fi of jijjiiruu fi kuni beekamaadha. Garuu yeroo tokko haalli yeroo osoo namaa hin mijaa'in hafuudhaan namoonni biyya kana dhufanii karaa bahaarratti illee kan dhufantu jira jechuudha. Biyyuma kamii haa ta'u biyyuma Awurooppaa jiraatanii biyyuma Arabaa jiraatanii biyyuma kamuu jechuudha. Yeroo fi waan hin taane irratti qisaasessu jechuudha. Takka biyya baatan waan ta'eef yeroo takkitti
yeroo takkitti sa'aa takkitti hojii malee qisaasessitan yookiin gabii malee qisaasessitanii garaa isin nyaachuudha qabdi jechuudha. Maaliif tokkoffaa biyya keessan gattanii biyya baatan maatii keessan gattanii biyya baatan maaliif ofii jijjiirtanii nama ta'uudhaaf jechuudha. Ofii nama taatanii nama keessan san immoo nama godhuuf jechuudha. Ollaa keessanii waan tokko godhuuf jechuudha. Namoota hojii hin qabne hojii uumuuf waan ta'eef kan itti yaaduu qabdu jechuudha. Sa'aatiin takkitti maaliif na tare jettee seena'uudha qabda. Sa'aatiin takkittiin hojii malee gabii malee maaliif wacii natti taate jettee of gaafatuudha qabda jechuudha. Maaliif biyya baateef ati hojjetuufi jechuudha. Namoonni tokko tokko raahaan qabu hojii hojjedhaas akkatti dabarsaa maallaqni maaliif naan barakannee jedha garuu kabeekuudha qabdanii jechuudha. Namni waggaa tokko guutuu hojjetee waggaa 2 waggaa 3 hojjetee gaafa ijaazaa boqonnaa fudhateetiin hin jedhe dhugaan isin hin jedha birrii waggaa tokko inni hojjete ji'a 2 ji'a 3 keessatti ni dhumti. Hattaan biyyuma arabaatu taane jechuudha. Garuu maatiin biyya jiru immoo maal jedhee namni kun miliyoonaa ta'e namni kun maallaqan erguu bakka gabii baay'ee qaba maal jedhu jechuudha. Isaan asii guyyaan kee herreegaa jira ati maallaqan qabdu kara biyyaa deebi'uu hin dandeettu. Kanaaf jecha yeroo teennaa waan hin bakka hin taanetti qisaasessuu hin qabnu, yeroo teennaa bakka hin taanetti balleessuu hin qabnu, maallaqa keenyallee kan argannu bakkuma taanetti qisaasessuu hin qabnu jechuudha. Maallaqa teennaa maaliif fayyadamnee maaliif baafnee jennee beekuu qabna jechuudha. Wanti baafne sun waa irraa arganna moo waa irraa argannu. Meeshaa bennullee haa ta'u, meeshaa kamuu haa ta'u, kompiitara, kaameraa, waanuma ta'e haa ta'u, uffata haa ta'u, warqii haa ta'u jechuudha. Gara fuulduraatti yoo rakkadheetiin hin jedhe maal itti ooluu danda'a meeshaa kana. Gara fuulduraatti yoo gurguradhee maallaqa akkamii gabii akkamii naa kennuu danda'a. Gara fuulduraatti meeshaa kana bitee yoo biyya galche bu'aan ani irraa argadhu maali jettaniidha beekuu qabdanii jechuudha. Kaameraallee kaameraman ta'eef kaatanii kaameraman ta'anii maallaqa guddaan bituudhaan qabdanii jechuudha. Maaliin hojjedhaa biyya galee maaliin irraa bu'aa argadhaa maal waan kana yookiin immoo tarii namaaf kireessa yookiin namaaf immoo kennee maal irraa argachuu danda'a jettaniitu beekuu qabdu jechuudha. Waan tokko bituun duratti yookiin waan tokko godhuun duratti fuuldurri isaa sun maaliif fuuldurri isaa sun bareedaadha moo fokkisaadha maaltu amma yeroo wajjin deemaa jira kana kan addaan baasuu danda'uudha qabdu jechuudha. Piliis warri shamarranii keessattuu jechuudha. Uffata waan adda addaa hin bitinaa jechuudhaan viidiyoo kaan irratti illee isiniin himee jira. Dhugumaan isiniin jedha uffata gongumaa inumaa hin bitinayyuu jechuu osoo jennee ni danda'ama. Yoo bittanillee uffata daa'immanii jechuudha. Uffata daa'immanii yoo bittan kunniin waan bu'aa qabu jechuudha. Maashinoonni adda addaan jira maashinoonni xixiqqaan jechuudha. Kanneen yoo bittan rakkoon qabu garuu uffata abaayaa jalabiyaa maal kanneen hin bitina jechuudha. Gongumaa maaliif gaafa biyya galtanillee hin fayyadamtan waan ta'eef jechuudha. Isin bichaan namarraa adda taatanii uffattanii deemuu waan hin dandeenyeef kaan ima gattuu jechuudha yookiin maxragaa yookiin mawalwala gootuu jechuudha. Asitti garuu maallaqa baay'eedhaan isinitti bareedee bittuu jechuudha. Kanaaf jecha yaa obboleewwan tiyyaa wallaahi hunda keessaniyyuu jechuudha. Rabbii bakka yaaddaniin isin haa ga'u, rabbii yaada muraada keessan isinii haa guutu, yaada nama kanamaa guutu rabbumaa jechuudha. Hunda keenyayyuu rabbiin bakka yaadne nu haa ga'u. Warra Saudi Arabiyaa keessatti hidhamee dararaa jiramu kanallee obboleewwan keenyallee rabbiin furmaata isaanii godheetinii rabbiin mana hidhaa kana keessaa isaan haa baasu. Dhugaan isiniin jedha warra cinqameetiniin cinqaa keessa jiru hunda rabbiin cinqii isaanii furee rabbiin nagaan kara biyya isaanii haa galchu. Biyya teenyallee rabbiin biyya nagaa nu haa godhu, rabbiin nuuf haa bilisoomsu. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa jechuudha. Bakka jirtanitti waliif yaada waliif dhagahaa tokko ta'a. Dhugaan isiniin jedha bakkuma kamittuu jechuudha. Obboleessi illee obboleettiidhaaf yaaduu danda'uudha qaba. Abbaa warrallee haadha warraatiif yaaduu danda'uudha qaba. Maaliif jennaan jiruun amma baay'ee hammaatee jirti jechuudha. Namni ufuma bichaaf yaadaan namni bakka waanuma zim jedhaniituma maallaqa akkanumatti fidan itti fakkaataa jechaadha. Kan ammoo yeroo biraa bal'inaan irraa haasofnaa jechuudha. Waa'ee maallaqaa kun namoota baay'ee gargar baasaa jira, namoota baay'ee walitti buusaa jira. Kanaaf jecha namni zim jedhee maallaqa bichaa jaalatuu hin qabu jechuudha. Maallaqni bichaan jiruu namaatiif barbaachiftuu miti. Kanaaf obboleewwan tiyyaa share subscribe godhaa maatii naaf ta'aa na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha baay'een.